dinqisisa sen nandu bada malapasa hamma yomi tanasasa mafa ay ullatti sira biyaamisobo wa kanatti dachemu tunaram katte qabeenyi kiyya na saamte horii kiyya narraa fudhatte fardaan yaabadhee ittiin miidhagee farda ittiin miidhagee bareedee akka aadaa Oromootti fardaan deemu har'a farda qullaa lafoo kiyya kottee qullaan akkana lafarra na oofte homaa miti ilaal qayeen kun horiin kiyya narraa fudhatan lafti kiyya narraa fudhatan qabeenyi qabu narraa fudhatan qayee qullaatti hafee maraattuu fakkaata kana godhe immoo obsa qabaachuu kiyya amma itti ba'a gaafa tokko kanaaf immoo saba kiyyaaf ammallee jireenya kiyya gadadoo kana keessa osoo jira saba kiyya gara bilisummaatti fiduu barbaada saba kiyya gara bilisummaatti gaafa tokko bilisummaan hin dhufti homaa miti kanaaf immoo barri baraan natti jijjiiramu waggaa jiini ji'aan torbaanii natti jijjiiramaa deema ani garuu jireenyi koo sanuma jechuudha kanaaf in jijjiirama gaafa tokko nama ta'ee deemuu danda'a jechuudha jireenya kiyya isa duraanii sanitti deebi'eeti jireenya kiyya fooyyessee jiraachuu danda'a ammaaf immoo obsa qabaachuun namaaf barbaachisaadha waan ta'eef obsaan eeggadhee obsaan jiraadha jechuudha kanaaf waan hundaayyuu bilisiginnaa inni jedhame kun isa tokko na godhe jechuudha qabeenya kiyya saame san gaafa tokko bakka kaa'ee jechuudha horii kiyyas lafa kiyyas itti deebi'uun kiyya loolu eessumallee dhaquna jala eessumallee ani yaaga lubbuun jiru qabeenyi kiyyas lafti kiyyas horiin kiyyas waan hundi kiyya bakka takkana jalaan dhaqu kiyya jechuudha kanaaf homaa miti haala hundaayyuu dhaqqaba jechuudha obsa qabaachuu kiyyatu na barbaachisa dinqisisa sen nandu bada malapasa hamma yomi tanasasa mafa jiru tana gaafa tokko hin fooyyofti gaafa tokko nama ta'a gaafa naman akkam asii goota maali akkam nagaa qeerroo akkamati jirta nagaa jirta abbo akkam naman akkam aboo maal goota mana kana bari mana gatiin rakasaa maal jennee barbaannee amma bituu kunne mana kana keessaa maal gootaati maal keessaa goota mana kana waan keessa na teessisee jira waan keessa na tursiisee jira seenaan isaa gadi fagoodha akkana saba kiyya taa'ee waan akkanatti illee sitti dubbadhuu miti baay'ee seenaan isaa garaa nama nyaata maali duraan qabeenya qaba lafallee manallee waa hunda qaba narraa fudhatame summatti saamamee akkanatti saba kiyyarraa wanni hundi saamamee akkanatti kuno bilisiginnaan yeroo ammaa kana nu garboonfattee akkana gabrummaa jalatti mana gaarii keessa taa'urra as keessa taa'ee gabrummaa keessaa ba'uuf as keessa jiraata. Ati baranii yoo addeessinaa lubbag naman kun maraatu dhamammaa jedhamanni barreen hin jiru wanni takka hin jiru banaa jira waan takka wanni itti gala hin jiru fooddaa manti wanni manti ittiin galle maalumaan as keessaa godha maraataadha jedhu jira akkam nama fayyaa qabu ati. Ani fayyaa qaba. Oromummaatu kana na godhe Oromummaa ta'uu kiyyaaf as keessatti wanna qabu mara narraa saamanii akka namaa lafa qabaa mana qabaa qabeenya san narraa saamanii ana hidhaa keessa na tursiisanii waggaa 15 hidhaa keessatti ijaan lafa nargu aduun nargu qilleessa nargu hidhame achii gadi ba'u qabeenyi kiyya hin jiru akka nama kamiyyuu yaabbadhee bareedee deema laal Oromummaa kiyyaan boonatu sanirra namni kun qabsaadha ka jedhu ummanni yeroo ammaa kun bilisiginnaa jedhanii qayee keessa deemanii ummata keenya ajjeesaa jiran hidhatti na darbee qabeenya qabu narraa saamanii godhanii narraa fudhatanii kunoo kana keessa na teessisanii ammallee aga Oromoo qeerroon Oromoo jiru aga lubbuu ijji xiyya na argitu asuma keessa taa'ee bilisummaa Oromoo arguuf deemadhee as keessa taa'a malee jaaladheeti miti.
Kanama waa'ee Oromoo kana sirriitti taa'ee akkam fakkeenyaaf Oromoo maali qabsaa'onni Oromoo maali akkamitti beekta akkamitti Oromoo kanaaf akkamitti hin qabuu dandeessu mee maal irraa beektamee natti Oromoo jechuun ilaalan teetii fi nama fayyaa qabu hin fakkaatu yoo sala na ajaa'iba sabni kan keenya na ajaa'ibu jirareen anamma mana hidhaa keessatti akkanatti wanni marti kiyya jijjiirame malee duraan namuma seenaa qabaadha seenaa hedduu qaba Oromummaa jechuun Oromoo jechuun saba bal'aa saba mirga ofiitiif falmu malee mirga namaa kan turu qabeenya ofiitiif kan jiraatu abboome konto seenime saayibaki ani ka akka jeneraal Waaqoo guutuu ka akka Aliyyi Cirrii maali kanniin qabsaa'ota duraanii argite jara waliin nama qabsaa'aa ture jara rabbi immoo na jalaa fudhate anammoo rabbi umrii na kaa'e jarri kunarrallee narratti deemaa jiranii ani immoo qabsoosa abboome konto waan ajaa'iba hiriyaa keetii taa'e jedhi keessaan gayyaa abaraboo Aboo kana ajaa keessa teessee maal kaata maraattuu yoo ni kaata obeen haadheen mukaa koo karaa kootu taa'imee as bira maraattuu kana keessa akkamitti teessame maraattuun isaa miti nuu kootu warra akkana deemu kana maraattuun mee akkana dadhi kootu mee kootu taa'imee qeerroo dargaggoo akka kee kana ture anillee mee kootu waan isa keessaa Oromoof akkana cabee hafe garuu nama fayyaa qabu yoo ni teessamu akkam dhugaa fayyaa qaba kootu taa'e qabsaa Oromoo jedhitiniin akkana ta'u jira koolaa dhibee nuti namni maraattuun nama isaa miti reeyyaate waan inni ta'e kootu mee taarikii inni keessa ture mee seenaa inni ture kootu si taa'ime Aboo kana keessa taa'u lakki mee haadheen mukaa irra jiranitti fakkaata ajaa kana keessa taa'an jiru awwaa jiran daamatti silaa maqaan kee maqaan kee ani shurrubbee jedhama shurrubbee jedhamta maqaan kiyya shurrubbee jedhama isinillee qeerroodha wal jajjabeessa mee kootaa akkana bari osoo deemnee hojii wal jajjabeessa kunoo gooticha haa caalu kama akka keessanii nu harkaa fudhatanii isinillee bakka isaa san buutanii anamma umrii kiyyallee dadhabee jira haga gaafa jiru Oromoomaaf maaliif qabsaa isin immoo waa'ee kanallee jabaadha jajjabaadha kunoo nullee kan akkana nu godhe waa'ee masabaa kana quuqama sabaa qabaadha jabaadha maali beekta waan wayii yaadee jira reeyyaate mee maali ani mana kana bituu dhufe beektee jalqaba mana maal bitan mana maal bitan si argee haasaa kan kee dhageeffadhee haala kee kana laalee anaallee boru kanuma jedhu waa baay'eetu na dhagahamu jira beektee kanaaf wanta kayyaadini hawaasi daamanaan bitu kana haala si mijeessa ati nama Oromoo kubaaf dhaabbatu nama Oromoo jedheetiin sadarkaa kana gaheetiin jiru kana waan ta'eef ani bakka sii qopheessa waa hunda sii qopheessa waa'ee politikaa Oromoo kana itti seentee seeraan sammuu bareedaa osoo yaada tokko malee seeraan Oromoof dhaabbattee hin hojjettaa waa hunda anasi akka amma nama argite hojii yoo akka amma sibbite kana namni tokko badaa wayii dhufuu danda'a beektee kanaaf haala si mijeessee bakka si mijeessee anatu waa'ee Oromummaa kana akkami haala kamiin akka deemsitti agarsiisa ati seeraan dhaabbattee taarikii duraanii kunuun beektaas keessa gayyaa jira haasawutti jirta kanaaf kana hunda seeraan ummata karaa dogongoraa irra jiru sirreessuu dandeetta wanna kana fudhattaa alaabtina ilaama maal ta'e beektaa obboleessa kiyya waa tokko beeki ati dargaggeessa reefu lafaa dhufa qaamaa cufa jirta qabsoon bareedina hin barbaaddu jireenya gaarii hin barbaaddu alii artistii kanan alii birraatu jedhe maal jedhe seenaan hiyyeessan qabduu jedhe si galee seenaan hiyyeessan qabdu tun qabsoon hiyyeessan jettu dureessan jettu ani bakka gaariillee taa'ee jireenya gaarii keessa jiraadhee falmuu baadheellee tanaanillee yoo falme qabsoon qabso kanaaf akkuma amma jirru kanatti waliin kaanee wal taanee na bira dhaabattee si bira dhaabattee gabrummaa tana jalaa baanaa siin jedhu waan ati barbaadde hunda an sii qopheessaa manallee si yoonnaadha nyaanallee waa hundayyuu ani yoo barbaadde yoo jaabbiirra barbaadde si fuudha waan takka hiyyaadiniiti atummaan bichaan sabaaf gadhaabadhu hadharraa kaaniitiniin sadarkaa irra gahuu dandeenya. Anamma laqa'ee kan argita da'oo amma uummanni itti gale kun qabeenya warra kiyyaati narraa fudhatan sammara dhabe jedhee
saniifillee immoo wanni ani takkittiin barbaadu sabni kiyyafatti bahee ani yoo dhabamellee anaaf waan gaarii amma ati jechuudha kalafaa deebiisi lafti nu deemti gaafa bisu ruuhi namaa yoo bahaati ruuhi namaa yoo ajjeefamaan nuyi nama akkana nu jajjabeessu dhameetiin jajjaba akkana dhameetiin karaa makutti jarabeessee kana waan ta'eef atama kitaaba waa'ee Oromoo kana qopheessuu qabdee bakka addaa teettee ammallee hoji argisiis waan ta'eef bakka dhoksaa kan nuti seenaa Oromoo kana waa hunda hojjettee anatu wannaa si jaarsu kun sararlee anas si wannaa jedhamu matakkaa lubbuun jiru matakka yaadiniiti ka'ee mi'aas. Na bira dhaabachuu keetiif galatoomi iyya bakka wal arginaa maarree anillee amma akkana jira waan mara jireenya kiyya sirreeffadhee ifatti bahee waliin gara qabsoo ummata keenyatti deemnee ummata kakaasnaa maarree. Baay'ee ta'eeti amma sa'aatii kana amma silleen taa'anii ka'e waalee nyaateetiin mana seentee waa hunda yoo nama bira galtaa haala waa hunda si qopheessutti mana kee galtaa ka'e mi'aas. Amman dhufamee xiqqoo na eegi kaamee aluma kanan na eegi waa mara sirreeffadhee gabbaa. Hayyee kaasii eegaa kaasumatti. Eshi aluma kanan na eegi. Aluma kana waan barbaadde waan sila barbaadde biratti gootu. Hayyee mucaan kun amma dhugaa qeerroo dhugaati. dinqisa sen nan dubbadha mala baasa hamma yoomi tana saasa maafa. Okay, mal seenaa inni nyaatu jedhanii seenaa kiyya keessatti yaa'u akka argitanitti jechuudha qabsoo Oromoo keessatti baay'ee miidhamee fi baay'ee acuuccaan guddaan irra gahee achi jireenya kiyyarraa buqqee bakka jireenyi kiyyaa bakka fokkataa bakka ilmoon namaa keessa hin jiraanne keessa ture amma garuu akka nama tokkootti akka Oromummaatti Oromoo jechuun saba bal'aadha. Oromiyaan saba bal'aadha, saba nama baay'ee qabuudha, sabaaf sablambii hedduu of keessaa qaba. Achi keessaa Oromoo ta'eetiin mucaan tokko qeerroo dargaggoo lafaa dhufaa fi qaamaa cufata jiru isaa dhufee jireenya akkanaa keessa maaliif jiraatta? Ati Oromoo taate Oromoon nama baay'ee qaba. Kanaaf Oromoon si bira dhaabatee jireenya kee kana jijjiiree namatti namaa walitti si makee namaa walitti si fidee akka gara qabsoo Oromootti seentu baay'ee si gargaaruu dandeenya. Hawwiin keenya amma jireenya kana keessaa si baasnee si jijjiiruu gara Oromoo hedduutti barumsa hedduu Oromummaa waa'ee qabsoo waa'ee seenaa kanaan duraanii uummata Oromoo akka barsiistu hawwiin keenya kana jedhee jireenya kiyya kana keessaa jireenya fokkataa ilmi namaa keessa hin jiraanne san keessa na baasee amma jireenya kiyya na fooyyessee haala gaariin jireenya kana keessa gahee jira. Kanaaf immoo Oromoon hundi wal gargaaruu fi bakka jirutti wal bira dhaabbatu waan barbaachisaa ta'e tokko jechuudha. Nama seenaan hiyyeessan qabdu akkuma jedhame san namni hiyyeessa ta'e seenaan dhabu. Namni kamiyyuu hiyyeessa ta'e seenaa qabaachuu danda'a. Dureessa ta'e immoo ka seenaan qabnetu jira jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo ilma namaa kamiyyuu Oromoo ta'eef waan inni barbaachisanii bira dhaabannee gargaarree waan isarraa eeggamu waan namummaa eeggamu tokko namaa mijeessu waan gaariidha waan gaarii namatti toludha jechuudha. Kanaaf anillee jireenyi kiyya seenaan kiyya akka kanaan dura argitan seenaa fokkattu kanammoo maaliif haala jireenyaa fi haala yeroo ammaa kana mootummaa uummata keenya garboomfate saniin gabrummaa keessa seenee jireenya fokkataa keessa waan jiraadhuuf kanaaf immoo jireenya san keessaa bahee har'a ifa kanatti kana baase ilmaan Oromoo qeerroodha. Baay'ee nama gammachiisa. Qeerroon akkanumatti haaluma kanaan nama keenya nama seenaan isaa gadi awwaalame tokko awwaala keessaa baasanii ifatti baasuun baay'ee nama gammachiisa. Oromummaa namaallee ni miidhagsa jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan itti hafuun jechuu barbaada. Jabaadhaa wal jajjabeessaa ilmaan Oromoo isiniin jedha. dinqisa sen nan dubbadha mala baasa hamma yoomi tana saasa.